Waraa warti Tigraay waliin godhuu jiru yeroo filataaf dhaabu beeksisuus waraan bilisummaa Oromoo haguutu Oromiyaa keessa lola jiru balleessuuf milishoota bobbaasuu irratti argama. Illee odeeffannoo Oromiyaa miidiyaa neetwoork hooggantoota waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatiif jiddugaleessa irra argachuu jiruun waraanni kun daandilee gurguddoo Finfinnee, Gujii, Nageellee, Booranaa, Dillaaf Bulee hora wal qunnamsiisan cufe qaamolee mootummaatiif deeggartoota sirnicharra soda nageenyaa jaba dhaqqabsiisuu jira jedhan. Imaal guddayya gar Finfinnee duul jedhuun zoonii hundirra waraan gurguddaa bobbaasa katur cibraa marrootiif gammachuu abbooyyee akka daan Finfinnee qabachuu baatullee magaalotaaf gandoota aanaalee baay'ee to'annoo sajalgalchuun bulchaa jiraachuu isaa jiraattoti naannolee ragabaa'u addunyaa waraan kan dhaabaa marii hundammachiis godhaana gabuusaa jee dareen biltsiginnaa immoo shororkeessitoo TPLF fi shaniin balleessee jette waggoottan sadii xumuramuun afreessuu irratti argamna garuu lubbuu qulqulloota gaaga'uuf nageenya uummata zaaba jijjiiruu waan dabarti bu'aan argan tokkolleen hin jiru jedhan. Oduma walqabateen mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabee gargaarsi namummaa Tigraay akka qaqqabuuf kan hojjetu ta'uu tibbana beeksisuus qabatamaan wanti mul'atu hin jiru jedhe mootummaan Tigraay. Lafoonis ta'e qilleensaan hanga ibsi kun bahetti gargaarsi namummaa Tigraayin kan hin qaqqabne ta'uu kaneeru ibsichi uummata Tigraayitti beeleffamee jiruuf torbanitti gargaarsa midhaan nyaataa konkolaattota 700tu barbaachisaa jedhe. Tigraay kallattii maraan humnoota gargaarsi namummaa akka hin dabarreef danqaniin marfamtee jiraachuun walqabatee erga baatii muddee darbeetii gargaarsi namummaa tokkollee Tigraayin kan hin qaqqabne ta'utu himama. Kanaaf ammoo mootummaan Itoophiyaa humnoonni TPLF naannoo Affaariin weeraranii jiraachuutu sababa isaantu la gargaarsa namummaa danqee jechuun yeroo himatu humnoonni Tigraay gama isaaniitiin kun dubbii dharaati. Mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun uummata Tigraay irratti gocha duguuggaa sanyii raawwataa jira jedhan. Uummata Tigraay keessa harki 83 eeggattummaa gargaarsa namummaa hatattamaaf saaxilamanii jiraachuu ragaan ji'oota hedduun dura ifa ta'e ni mul'isa. Uummanni gargaarsa namummaa eeggatu kun ulaan gargaarsa namummaa marti itti cufamee yeroo ammaa beelaan harcaa jiraachuutu himama. Tigraay keessatti qofaa sababa waraanaa fi beelaa mudatee jiruun namoonni 500,000tti tilmaamaman dhumuu qorattoonni yuunivarsiitii biyya Beeljiyeem dhiyeenya ibsuun isaanii waan yaadatamudha. Beelli kun uummata aga'oo kan godina Waag Himraa naannoo Amaaraa jalatti bulullee harcaasaa jiraachuu ragaaleen garasii bahan ni mirkaneessu. Ejjennoon rakkoo jiru nagaan furuuf qabnu ammallee akkuma jirutti jira kan jedhe mootummaan Tigraay. Mootummaan Itoophiyaa waadaa sobaan addunyaa sossobuuf yaaluurra uummata Tigraay fi naannolee ollaatti beelaan harcaa jiruuf gargaarsi namummaa akka qaqqabuuf karraa akka banu gaafannaa jedhe mootummaan Tigraay. Gama biroon biltsiginnaan labsii dhukaasaa dhaabuu labsi burjaajii siyaasaa uumuu fi yeroo bitachuuf akka hin oolfanneef xiyyeeffannoo guddaadhaan hordofnaa jedhan pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Uummanni Tigraay uummata nagaa barbaadudha. Kanas mirkaneessuuf wareegama ulfaataa kaffalleerraa kan jedhan Dr. Dabratsiyoon bilisummaan waaraan uummata Tigraay kan mirkanaa'u waraana ofiisaatiin ijaarrateen qofaanii jedhan. Labsa dhukaasaa dhaabuu tibbanaa taasifame gargaarsi namummaa Tigraay akka dhaqqabuuf jennee simanne diinonni keenya garuu labsii kanatti fayyadamuun miidhaa dabalataa qaqqabsiisuuf akka hin hojjenne jala buunee hordoffii goonaa jedhanii jiru. Mariinee biyyaalessaa karoorfame akka milkaa'uuf qaamolee hidhatan waliin mariinee galamuu akka qabu koongiresiin federaalawaa Oromoo hubachiise. Kana malees walitti bu'iinsi bakka garaagaraa dhaabbatee hudhaawwan seeraa ka'uu qabu jedhe kaafaa'uun ibsee jennoo kora sabaa taa'ee hordofee baaseen. Walwaraansi waggoota sadii jaale kan Oromiyaa unkuraa jiru xiyyeeffannaa maluuf argachuu dhabuusaatti hedduu akka gaddu kan ibse koongiresiin federaalawaa Oromoo. Biltsiginnaan akkuma humnoota Tigraay waliin araaraa buusuuf fedhii agarsiise walwaraansa waraana bilisummaa Oromoo waliin itti jirus karaa nagaan hiikuuf saffisaan kutannoo akka agarsiisu waamicha godhee jira. Oromiyaan nagaa yoo hin arganne nagaa amansiisaa Itoophiyaa keessatti fiduun kan hin danda'amne akka ta'e jala muranii beekuutu barbaachisaa jedhe. Haala qabatamaa amma jiruun marii biyyaalessaa taa'uuf haalli dandeessisu akka hin jirre kan hime koongiresiin federaalistii Oromoo rakkoo kana keessaa bahuuf jalqaba kutaalee biyyattii hundatti waliigalteen waraana dhaabuu murteessaadha jedhee jira. Koongiresichi hoogganoota bilisummaa Oromoo fi koongiresii federaalistii Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hunduu akka hiikamaniifis gaafatee jira. Labsiin marii biyyaalessaas kan qophaa'u qabu walta'iinsa qaamolee hundaan akka ta'uu fi komishineroonnis qaamolee marii irratti hirmaataniin filatamuu akka qaban gaafatee jira. Hundaa'ul Itoophiyaa diigumsarraa baraaruuf gara ijaarsa sirna dimokiraatawaa fi sirna federaalawaa sabdaneessaatti deebi'uu malee filannoon biraa akka hin jirre ibsa kanaan hubachiisee jira kaafaa'uun. Kanaafuu murtoonni dhukaasaa dhaabuu mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti raawwatame dafee hojiitti akka hiikamuuf waamicha goonaa jedhe. Kanumaan walqabatee
ulaanee gargaarsa namummaa hundi banamee uummanni akka gargaarsa argatu walitti bu'iinsi deebi'ee akka hin uumamne qaamoleen lamaanuu dafanii waliigalteerraa akka gahaniif waamicha godhee jira. Qaamoleen dhimmi ilaallatu warra qeerraa buqqa'anii fi haala hammaataa keessa jiraniif akka birmatanis waamicha godhee jira. Dhumarrattis humnoonni siyaasaa Oromoo hundi akka tokkummaa isaanii cimsatanii fi uummata Itoophiyaa hunda waliin walta'iinsa isaanii akka jabeessan dhaabna jedhe Koongiresiin Federaalistii Oromoo ibsa kanaan. Opereeshinii farra riphee lolaa jedha warri mootummaa. Opereeshinii duguuggaa sanyii Oromoo irratti karoorfamee jedhee waama. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo sanadii akeekisaa waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee isaa waliin hidhata qaban jedhame balleessuuf qophaa'e kun fuula 38 qaba. Kaayyoon opereeshinii kanaa akka sanadii jedhutti waraana bilisummaa Oromoo fi tumsitoota isaa yeroo gabaabaa keessatti balleessuudha. Dambalii uummataa uumuun akka uummanni bahee lolu gochuu, waraana bilisummaa Oromoo uummata irraa qooduu fi kutaalee waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti caasa nageenyaa jabaa ijaaruu ka jedhan galma karoora kanaati. Sanadi miliqee dhuga'e kun karoorri waraana bilisummaa Oromoo balleessuu boqonnaa 3 qophaa'ee akka jiru hima. Boqonnaa qophii, boqonnaa raawwii fi boqonnaa xumuraa. Opereeshiniin farra riphee lolaa kun raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi Oromiyaa, waaltaa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa fi insaadhaan hojiirra oolaa jedha sanadichi. Sadarkaa gadiittis caasaa hooggansaa ofii qaba. Qaxanaa lixaa, qaxanaa Beenishaangul Gumuz, qaxanaa naannoo kibbaa fi kibba lixa Oromiyaa, qaxanaa godinaalee Shawaa Afranii jedhamuun qoodamee hooggansi ramadameefii jira. Opereeshinii kanaaf bitootessa gara jalqabaarra magaalota Amboo fi Hawaasaatti leenjiin qaamolee nageenyaaf akka kenname sanadicharratti jira. Boqonnaa qophii keessatti marii uummataa qopheessuu, hiriira nagaa qopheessuun uummanni akka waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhuun balaaleffatu sanadichi kallattiin kaa'a. Mariin caasaa mootummaa fi nageenyaa sadarkaan jiranii waliin akka godhamus ni eera. Boqonnaa qophii keessatti tarkaanfiin caasaalee nageenyaa qulqulleessuu akka jiru ni akeeka. Qaamoleen nageenyaa mootummaa tarkaanfiin irratti fudhatamu jiru jechuudha. Opereeshiniin farra riphee lolaa osoo hin eegalin. Boqonnaan lammaffaa uummata hiriirsanii loluudha jedha. As keessatti milishaan, poolisiin Oromiyaa fi federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa, qaamoleen tikaa qooda fudhatu. Akka sanada kanaatti yeroon amma keessa jirru yeroo qophiiti. Kana haala amma Oromiyaa keessa jiruu fi sanada walitti firoomsanii himuun ni danda'ama. Yeroo qophii kanatti ololli babal'aan akka godhamu kan kaasu sanadi kana hordofee ammaan tana ololli walirraa hin cinne maqaa shanee fi humnoota badii jedhuun miidiyaalee mootummaatiin tamsa'aa jira. Boqonnaa qophii keessatti uummata waliin mari'achuun akka qaama karooraatti kan qabame yoo ta'u, tibbana akka mul'achaa jiru uummata walitti qabuudhaan ololli shanee fi humnoota badii jedhu afarfamaa jira. Hiriirri mormiis bakka tokko tokkotti karoorfamaa jira. Marii uummataa tolfamu cinatti waraanni akka bobbaafamu kallattiin kaamee jira. Dubbii kana yoo laallu duulli kun maqaa farra riphee lolaatiin haa karoorfamu malee duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti labsamee jiru jedhamee fudhatamuu akka danda'u qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo OMN dubbisee fi beektoti sanada kanarratti yaada kennan ni himu. Waggaa tokko dura humnoota TPLF balleessuuf waraana labsame keessatti haga guyyaa kana aarsaa guddaa akka kaffalaa jiru uummata Tigraay ta'uu addunyaa guutuutu ragaadha. Waraanni Itoophiyaa ji'oota hedduudhaaf yakkoota argaaf dhageettiif hin tolle daa'imman, haawwan, maanguddootaa fi dargaggoota Tigraay irratti raawwataa ture jira. Haga ammaan tana wareegama baasaa jira uummanni sun. Ija kanaan yoo madaalamu waraanni Oromiyaattas deemaa jiru kunis uummata Oromoo aarsaa guddaa kaffalchiisuudhaan godaanni saamaa dhiisee ka darbu ta'uu akka danda'u raaguun nama dhibu. Waraanni Itoophiyaa waggoota darban keessa yakkoota nama sururanii fi addunyaan balaaleffatte dalagaa ba'e opereeshinii farra riphee lolaa jedhee Oromiyaatti nagaa buusa jedhanii yaaduun abjuudha.